ammaa kana immoo mana lammaffaa birmannaa egereedhaan waggaa 4 dura namoota maatii gargaaraa ture daawwachuu deemaa jirra. Gajjoorru kun oddanammoo ona lafaa kana irratti dhumne mana namaa jala walitti qabadhennaan buusaa marka namaarraan walitti qabadhee shana keessan jira. Garuu iddoo ciisichaa iddoo waa godhatee iddoo itti qodaa kaatan hin qabu. Ijoolleen kun immoo nama of danda'u miti. Waanuma itti godhee waan itti agarsiisee wajjin jiraannarraa kan baate nama of danda'e hin jiru. Abbaa egeree fi haadha egeree waliin taane egaa isaan kunoo harka ulfaatanii jiru, waa harkatti qabatanii jiru. Hamma dhumaatti nu hordofaa galatoomaa. Lubbisaaka. Nagaarto kam jirtu? Nagaa dhabne? Nagaa. Kam jirtu? Nagaa keessa. Akkam jirtu? Isaan kuni inni gaaddisaa jedhama. Immoo haadha warraa isaati. Ameerikaadhaa dhufanii biyya alaadhaa yeroo nuun jalqaba isin gargaarree kan gargaarsa isinii godhe achi taa'ee isaanidha. Viidiyoo keessanis kan gadhiisee namootas kan isin astaabbare isaanidha. Har'a immoo isin dubbisuu dhufanii Finfinnee dhufanii akka carraa garuu immoo namoota kanaan dura gargaarree turre daawwachuu qabna jedhaniiti. Isin dubbisuu dhufanii jechuudha. Waaqayyo mana isaanii naaf daawwatu. Ameen. Bara isaanii naaf daawwatu. Yesuus ilmi Waaqayyoon isaanii nuuni anaan akka tuume jiruuf jireenya isaanii haa eebbisu. Dhaalodhaa jiruuf jireenyi keessan. Bara keessan hundumaa rakkataan isin keessatti hin argamne. Ta'a iddoo tokko hojjedhaa ta'a. Akkami jireenyi keessan akkami? Waan jedhu manuma laamanatti kana ta'e na rakkite malee. Rakkina biraan qabu manuma na rakkite qosiinaa lamaa naa kennan. Sila kita nak dia mana arah? Kain kapal tu? Wagatu. Wagati. Kanggendat. Lekop sang kabdu. Kau sini nama mati tinggal kapal ini nanti dia. Ikan mau ke sana basur ini dia kapal mas. Kau sini orang kan nanti. Kamu lama nak kapal di demo bersiaru nanjiran ini nanti siren kapal. Pesan Babur gaba wagga maga kani maskarani amma maalin jiraatu sin gargaarsu waaqayyooti karuma akkasii yeroo namoonni qabeenyaa qaban keessa dhufanii waa naga gargaaru sumaan hin jiraadha. Nuti akkuma beektan maatii egereedha. Waaqayyo carraa nuuf kennee isin arguun baay'ee gammanna. Waan guddaa qabannee dhufne nuti. Waan guddaan isin asitti argamu dunaa guddaadha. Isin qabeenyaatti kuni qabeenyaa waa'ee manaa fi naarii malee annama fakkaatee nama bukkee fakkaachiisaatti nan gammade. Isin barbaaduun keessanii naafi qabeenyaa jaala. Qabeenyaa keessaa du'aa jiru. Qabeenyaa fi boo'e miti. Tokko yeroo akka ta'e namatti jiru nangadde kana raambaateen qabeenyaa fedhee miti. Waaqayyo hundumaa immoo dabarsa. Yoonuu dabarsuu baate waaqayyo isa dhalateef dabartee kun akkatti nu gargaaraa jirtu. Fayyummaan keessan immoo akkami? Fayyummaan koo gisee tokko qorrina qabeetu mana kubaadalaa kana na dhiitessee barana. Kana kootu na dhiiteerala. Mana qorichaa dhaqxanii? Xeenaadhaaf yaada kennaan na fayyuu dideenaan ingiliitti dhaqee iddoo na gooyee mana nyaata rokkas na godhuu isatti na qufaasisa takka immoo natti dhufee malee homaan jedhu waan jiraadha. Tole ammaa fi nuti wanta isin uffattanii raftanii uffata qorraa kan ta'u nyaata waamu tokko kan isin fayyadu isinii qabannee dhufneerra. Gara fuulduraatti immoo yoo waaqayyo jedhe isin bira dhaabbanna. Bukkeenaa fadhaabatu waaqayyo. Ijoollee warraatis nama chaaritii wajjin isin bira dhaabbannee wanta isin barbaaddan tokko
Sini badhaafatu Waaqayyo. Sin gargaara. Sini badhaafatu. Tajaajila darbeeroon maaloo lafa baaqa'e. Kan oolu badan bisa kan inni dhokoo ta'e guyyaa tokkotti mana baankii biratti arginu dhaabatu hin jedhee naan dhaabatee masiidhaan naan maal beektu hin jedhee miseensa horachaatu kanaaf nagattamin hin jedhee harkaa beeku. Isa kan arginu naan gadi inni wayyaa isaa qabatee maaliidhaan immoo mana immoo fayyimmoo maaliidhaan jedha. Kanaaf nan jaalladha sinneessa kanaan guddaa bineettu. Nama guyyaa tokko na dubbisan irraan badhu beektu. Kanammoo Waaqayyo waaqi siraalee ni sinuumee. Ammoo wanta isaan isinii fidanii daakuu kiiloo 50 isinii fidanii xaafii kunoo uffata halkanii isinii fidanii shunkurtiin achi keessa irraa zayitiin immoo abbaa shaniiti. Guddaa miti anaaf kun guddaadha malee kun meeqa bitan beeku isaaniin egaa kuduraa ishee manaatti biteetti coobsa. Kanaaf guddaadha. Malakkeetti bitattu? Malakkeedha. Ishee maali? Ayilaandii jedhamu dhibbaaf 50. Ishee binnaa deessu. eebbisaan egaa isaanii nu eebbisan. Waaqumti isaanii eebbisu qaccee na barbaade qaccee isaanaaf dheeressu baay'adha. Baay'adha. Sarii keessanii eebbifamu isinirraa darbee dhatiin keessan galmaa ga'u. Akkuma isin galma keessan darbee dhalli dhala keessanii galmaa ga'u. Hamaan isin hin argin eebbifama naa jiraadha. Jiruuf jireenyi keessan naaf eebbifamu. Ani hin danda'u waasin hin godhu. Ijaanatu isinii baasa miti ijaa isinii baasu waan guddaa harka keessan agarra. Balaan dingataa rakkinni tokko mudatee isin hin argin. Sinaa baraaru Waaqayyo. Duumessa isaa keessa sinaa dhuffatu Waaqayyo. Anis man isinii kadhadha taa'us ka'us waaquman isinii kadhadha. Waaqayyo isin uume Waaqayyo beekumsa kana isinii kenne. Isinirraa hafee fooqii gurguddaatu ijaartaniyyuu nama hin ga'u. Nama gaarii hin ga'u. Sadhalataa miti warra abbootii akaakayyuu duraniyyuu hin ga'u. Isin garuu tuwan keessan galmaan hin ga'e hiyyeessa barbaaddan sarakkate barbaaddan inni immoo barbaade iddoo gaarii isinii faala. Ani humna hin qabu ani isin gargaaruu hin danda'u. Inni beekumsa kana isinii kenne sidaa gargaaru. Isin haa eebbisu. Gara deemtanitti eebbifama. Hamaan fuula keessan duraa baqatu. Baqatu. Kanaaf bitaa mirga keessan ergamaa Waaqayyoo isin duukaa kaaseera inni isin duukaa galu. Hoolaa sitti qallee Maaliif fayyaadha? mana keessa Nammayyuu yaamilee qorqorroo faarra buusaan turre jira. gara isaaniidha yeroo sana kan gochaa turre. Ammayyuu jira barsiisaa ijoolleen inni jala mana caccabee bokkaan seenaanii kutanii yaadannoo seenaa gooti jedhee inni deemsisiise. Gaaddisaa kana immoo natti himtaniitti. Hoolaayyuu anatu qopheessedhee bilbilaan natti meera. Garuu bifaan marra Waaqayyo naa fidee eebbifame gooftaa koo. Organumaadha warraa isaanii. Giiftii koo giiftiidha inni kun. Bareedduu koo. Mucaa tokko obboleettii kootiin guddisee duraayyuu jirti. Mana kiraa rakkisa reefuu hojii qabatu ormaadha yookaan isaa hojjetti seenaa taatee areemu jalqabdi ishee dhufe seennee ishee garaagaraa baate warri kun beeku dhugaa Waaqayyo barbaacha naa godheera karaa keessan mure barbaacha lafa isin jirtanitti isinii naaf godhu mana keessan anammayyuu irraanfadha teessa irraanfadha bakkee warri addunyaa jayyuu irraanfadha ijoollee keessa tamtaanee na gaafatu safarri dhugaa atamtaan ijoolleen keessa ijoolleen mana dhiisa isaanuu miseensa baay'ee qabu kanaa Yeroo si'a. Nama gargaaramu baay'ee. Ijoolleen keessan isin gurguddatanii Guddatte isheetu. Isheen irreessa jirti amma. Kottu nama bakka nama guddoo taate. Maali? Waggaa fuulduratti na turte garuu. Saddeet baratti. Amma saddeet bartaa? Salphattaare. Heerumuu fatti nyaanna sinni? Hin qallanu. Qallane wayyaa. Saddeet barti na hin deebi'ee yaada koo keeddoo. Qalliitti gadi inni. Gadi sinaa ishee. Qalliitti gadi. Egaa nus harka qullaan dhufne qarshii yartuu harkatti qabannee jirra. Birrii baay'ee miti dhugaa dubbachuuf ta'e garuu akkuma dubbattanii yeroo guyyaadha guyyaatti jiraachuma keessan argumti waan tokkodha. Kanaaf qarshii yartuu finnee dhufneerra yeroo murtaa'ee fi kan isin deemsisu tashee laattee fi. Kun immoo birrii 10,000dha.
Kanaaf yara. Waaqayyo daddabalee sinaa eebbisu. Abbaa egeree, haadha egeree, Dhugaa. ijoolleen isaanii immoo tokko egereedha. Isheen lammaffaan immoo siinqeedha miti? Siiqee. Siinqee. Ijoollee hortaniittis. Baay'adde ammayyuu waraati. Egereen Baay'ata isaanii immoo sinii paramatu. Ameen. Gooftaan maccaa sinaa eebbisu. Anfudhee mallafa firashii dhaqamu. Olillee hin galu. Dhageen firashii bitatu. Baay'ee nutti tola. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota egeree miidiyaa akkuma dhaggeeffachaa turtan egaa seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Seenaa baay'ee nama gammachiisudhas. Harmeen keenya miila isaanii argitaniittu lafarra jireenya isaanii guutuu lafarra foqoqaniitti kan isaan jiraachaa jiranii. Nus amma dandeenyu waggaa fuuldura karaa birmannaa egeree obbolootni keenya ammallee atis nama dhaabbata jedhamu obboloota geggeessaa jiranidha. Isaaniitu birmannaa egeree hojjechaa ture yeroos karaa isaaniin arganne isaaniin gargaarre arras immoo maalirra jiru kan jedhu hordofuudhaaf jennee bakka kanatti dhiyaanne kanaaf ammallee nuti waan salphaadhannee kan nuyi yaannu waan xinnoodhannee wanti nuyi yaannu ammam akka inni harmee keenya gammachiise argitaniittu. Kanaaf karaa isinii danda'ame akkaawuntii isaanii kana jala isiniif kenna viidiyoo amma argaa jirtan kana jala isiniif keenya akkaawuntiin keessan banaadha miti jira. Akkaawuntii isaanii kana dura baname kanuma dura waggaa 4 dura banameetu jira. Isa isiniif keenya viidiyoo kana jala nyaatuma ishee ofii keenyaaf nyaachuu dhiinnee gannullee gara kanatti yoo deebisne wanta ittiin buna dhufne keessumaa namootni biyya hambaa jiraatan Kanaadaa keessas Awustiraaliyaa biyya alaa Ameerikaa keessa warri jiraatanii gatii buna ittiin tokko dhugnullee harmee keenyaaf yoo darbanne waan guddaa ta'a waan xinnoodha jettanii tuffatina argitaniitto qarshiin amma laannee fi qarshiin 10,000 waan guddaadha harmee koraaf baay'ee itti gammadan nuuf garuu beektu kan baay'ee guddaan ta'ini nutis qabaannee yookaan immoo nurraa hafeetu hin ta'ini nutti tola wantuma goonu jennee kana. Kanaaf obboloota koo waan tokko tun tuffatin karaa akkaawuntii armaan gadii nu quunnamaa isinii jenna. Please karaa biyya keessaa warri jirtanii atis namaa yoo quunnamtanii akkaawuntii sana itti darba. Warri biyya alaa jirtan anaanis yoo quunnamtanii karaa egeree miidiyaa gara isaaniitti isin dabarsuu dandeenya waan ta'eef kanuma isinii dhaamsa kana isinii dhaamna. Kanuma ergaa kan biraan qabu waaqayyo isin eebbisu baay'ee isin jaallanna galatoomaa maatiin atis namaan illee eebbifamaa bara sana gaa birmannaa egeree guddistu naan diddanii atis namaatti deebitanii jedhame baay'ee gammanna dhugaa obbolootni keenya birmannaa egeree hojii akkasii hojjechaa gara kanatti immoo akka dhaabbataatti cimanii yeroo isaan darban arguurra wanti nu gammachiisu hin jiru baay'ee gammanna. Isaanuma waliin taanee wanta tokkochuu dandeenya illee gara fuulduraatti hin goona waaqayyo isin eebbisu isiniin jedha. Eebbifamaa isinillee waaqayyo isin eebbisu waaqayyo maatii keessan hundumaa eebbisu ijoollee keessan waaqayyo eebbisu baay'ee isinitti gammannaan hunillee isa dhugaa garaa keenyarraa waaqayyo bara baraan namoota kennan namoota arjooman isin haa godhu waaqayyo qabeenyaan dhumne isiniif haa kennu waaqayyo nagaadhaan jaalalaan waaqayyo isin haa eebbisu dhugaa baay'ee isinitti gammannaa namoonni amma kun gargaaramuun isaanii namoonni amma kun rakkina kanaan dura keessa turan baay'een keessan kanaan dura maal akka isaan turan argitaniitu amma tokko baay'ee gargaaramaa turan yeroo sanatti kana hundumaaf sababni isinidha waaqayyo maatii keessan hundumaa eebbisu isin jechuu barbaanna gara fuulduraattis immoo akkasiin wajjin jirtan abdii guddaa qabna iddoo baay'ee akka geenyu gola namoota baay'ee akka seennu mana namoota baay'ee akka seennu namoota baay'ee haara akka galfachiisnu abdiin qaba waaqayyo isin gargaaree waaqayyo nu gargaaree waan guddaa hojjenna jedhanii abdadha galatoomaa isin jechuun barbaadan illee thank you faadhaa harmeen keenya illee jabaadhaa isin duukaa jirra.
Gawa kayo kanan argadda yun sa non. Gawa Rakkoon hin jiru egaa. maalo dhala. Jabaadhaa. Tole. Isselmo. Eebbifamu. Mungatina baraanis. Haa ta'u. Waaqayyo barruu keessa na jii. Ameen. Barruun keessa na jii. Jireenyi keessa oluma nama dadhabaa gargaaru sinaa. Ameen. Sinaa Tole. Tole. Galatamaa sinillee. Egaa qophii amma ammaatti goone daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa atis nama chaaritii wajjin Egeree birmannaa waggaa 4 dura as biyya Naqamtee keessatti kan jalqabe kana fakkaata ture nus anaaf abbaan Egeree atis nama chaaritii baay'ee galateeffachuu jaallanna hojii isaan hojjetan hojii boonsaa hojii nama gammachiisu hojii eebba qabu hojii gammadaa godhanidha bu'aa isaa waaqayyo biraa kan argatanidha kan achitti walitti qabachaa jiranidha kanaaf nuti isaan duukaa hojjechuu keenyatti baay'ee gammannaa nus Egeree birmannaa kana itti fufnee hojjechuudhaaf waadaan seennaa akka maatii Egeree Miidiyaatti waaqayyos nu gargaara kanaaf egaa nuti biyya jiraannu biyya ambaadha biyya baay'ee diilalladha biyya Minisootaa jiraanna kanaaf waan qorraaf isaaniif ta'u. Atis nama chaaritiin yaadannoo xiqqoo qabna wanta qorraaf isaan ta'u akka isaan biyya keenya yaadatanii abbaan Egeree kan kennuuf hin jaalladha. Thank you. Minisootaadha. Isaanis hin oolu yaada. Kulaarjiidha. Warra Minisootaa hin dhumna. Innufu egaa. Kunis isumadha. Maaliif jara kana gargar hin baafnu nee murteessine. Kana dota isaan godhu saayisii isaanii qofadha. Kanaaf saayisii. Thank you. Guddaan ulfaadha dhugaa. Galatooma. Thank you. Baay'ee galatooma. Thank you. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sadarkaa kanarra gahuu keenya baay'ee gammanna. Birmannaa yeroo eegallee as gahaa jennee miti kan jalqabne garuu sadarkaa kana sadarkaa dhaabbataatti guddate jechuudha. Birmannaa Egeree nutti dhiisanii adeemanii garuu birmannaa Egereen sadarkaa tokkotti dabarsan sadarkaa faawundeeshinii amma atis nama faawundeeshiniidha natti fakkaata gaannaan sidii ta'e irra ta'ellee hin beeku meebii ministeera yoon baasee dhiyooma naa atis nama chaaritiin gara atis nama faawundeeshiniitti geeddarameera. Sadarkaa kana argamuu keenya baay'een gammada dhugaa an baay'een isiniin boona jabaadha birmannaa Egereesitti fufaa isinis immoo itti fufaa wal gargaarree immoo namoota keenya hin gargaarraa isin jechuun barbaada waaqayyo isin wajjin ta'u baay'ee isin gammada. Galatooma waaqayyo isin haa eebbisu kennaa keessaniif baay'ee waaqayyo isin haa eebbisu. Nunis akkuma sila dubbachaa ture baay'ee isin kabajnaa baay'ee isin jaallanna nu duwwaatu hin taane hawaasa Oromoo biraa galata guddaa qabdu fakkeenyummaa isin biyya hambaa teessanii fakkeenyummaa isin mul'istanii har'a guddateera. Namni biyya hambaa taa'ee maatii isaarra darbee namoota rakkatan gargaaruu akka danda'u namoota baay'eef dhaqqabuu akka danda'u argisiistaniitu jechuudha. Dhugaa yaaduma kana fiduun keessan namni gara miidiyaatti ba'ee miidiyaa qabdaniin bilbila qabdaniin waan achi teessanii maneejii gootaniin namni biyya keessaa immoo akka gargaaramu yaada kana fiduun keessan isa dhugaa yaada dinqiidha. Yaada kana kan nama keessa kaa'u waaqayyoodha. Nunis immoo waan isin itti boontan hojjennee nama isin yeroo hundumaa itti boontan akka taanu abdii guddaan qaba. Kennaa keessaniif illee baay'ee galatoomaa biyya kanas guyyaa tokko biyya abdii. Asumaan dhugaa yeroo hundumaa kan hin dagan yeroo hundumaa kan hin yaadadhu tasheetti kan hin dubbadhu kanaaf tashee waliin beeknu ture cirumaa jechuudha. Yoo ta'e darbee miidiyaa irratti wal agarra maleessa walitti dhufnee nagaayii wal gaafannee hin beeknu. Aggaataanii garuu karaa keetiin kan karaa Egeree miidiyaadhaan kanaaf tashee himtu yookaan wal barree jechuudha. Ka'umsumti keenya iyyuu ati karaa ogeessa kaameeraa Baay'isaa Gammachuutti dubbattee inni nutti dubbattee karaa keessanii waaqayyo karaa keessanii goree naaf tashee walitti fideera. Isa kanaaf guddaa nu galatooma waan akkasii immoo kan nama keessa kaa'u waaqayyoodha. Inni isin kana keessa inni kenna akkasii waaqayyo isin keessa kaa'ee ammayyuu ayyaana isaa isiniif baay'isu nu jabaadha. Isin jaalladha wanti danda'ame hundumaan immoo nu isin bukkee jirra nu ulfaadha. Yookiin achitti yookiin deebiftanii wal agarra. Waan yaadachiifte galatoomi baay'ee. Dhugaa dubbachuuf ta'e obboleessa keenya Baay'isaa Gammachuu bakka jirtutti si galateeffachuun barbaada.
kaameraamaanii keenya ture buleessi keenya Baayisaa Gammachuu yeroo ammaa kana Keeniyaa keessa jira buleessi keenya viidiyoo baay'ee babbareeda yeroo sanatti dhugaa dubbachuuf dugda duuba deebi'aa egeree miidiyaa irratti viidiyoo birmannaa egereef waraamaman ilaala giraafiksiin yeroo sana hojjetamaa turan illee baay'ee babbareeda turan kanaaf kana keessatti qooda kan fudhatee buleessa keenya Gammachuu Baayisaa Gammachuu galatoomi baabbeedha maqaan isaa baabbee ture baabbeetti beekama galatoomi lafa jirutti baay'ee si jaallanna baay'ee si kabajna itu biyya keenya keessa jiraatte gaarii ture achi jirta gaa yeroo biraa lagarraa eebbifamee isa jechuudha. Ittiin dabalaaf baabbeedha itti dabaluuf. Itti dabaluuf. Hayi dhugaa asumaan baabbee koo teenkiyuu siin jenna lafa duwwaatti miti anaaf tashee kan itti walitti fiddee miidiyaa irratti hojii nuti hojjennu wanta nuyi poosti goonu gaarummaa keenya argitee akkeessi walitti nu fiddee jaalalatti nu wajjin dabarsaatuuf ta'e agarreera guddaa nuuf ulfaadhu siin jenna. Qayyoo si haa eebbisu teenkiyuu jechuun. Galatamaa nuti keessa. Galatamaa yeroo gaarii qabaannee teenkiyuu. Garaatis manaatti Feestaalii baatee deemuu dandeessan. Feestaalii daa'ii gosa akka nuyi. Kalqana banaa. Yaa jalaa baqa. Yes.